Harka fuune kabajamtoota hordoftoota keenya har'a kan argamnu magaalaa Adaamaa naannoo gadaa lakkoofsa 2 jedhu keessatti kan argamnu yoo ta'u dargaggoota magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa garaa irraa dhufan keessummoota qabadhee dhiyaatee jira. Haala yeroo ammaa irratti haala siyaasaa waliin jireenya hawaasummaa fi akkasuma wantoota haala ammaa adeemaa jiran irratti marii gaggeessuuf jirra. Isaanirraa kaanee akkasumatti kutaa magaalaa garaa irraa kan dhufan yoo ta'u gara xumuraa irratti gaafii gabaaboo isaaniif dhiyeessinee gaafii isin bashannansiisu isin bohaarsu isin gaafanna. Isaan immoo yaada isaanii yaadota qaban gama akka isaan hubatanitti jechuudha. Akka hubatanitti maaltu ta'uu qaba maaltu ta'e kan ta'e dogongorri maali kan sirrii maali gara fuulduraatti irraa barannee itti adeemuu qabnu maal akka ta'ee fi kana boodas uummanni Oromoo akkamitti of cimsuu qaba saboota biraa wajjin akkamitti wal hammatee jiraachuu danda'uu qaba kan jedhu irratti mari'anna jechuudha. Isaanirraa eegalla maqaa kee nu ibsuudhaan eessarraa kutaa magaalaa kamiirraa akka dhufte itti fufnaa jechuudha. Tajuddin Abdulqaadirin jedhama. Kutaa magaalaa Boolee keessatti duwwaa tokko gandaarraa dhufe. Ganda Gooroo jechuudha. Naannoo sanarraa dhufe. Nuti warra saba biraa wajjin yookiin saboota ollaa keenya jiru wajjin jiraachuudhaaf leenjiis nuun gaafatu yookiin immoo barnoota addaa nuun gaafatu. Tolchinee itti beekna. Jaarraa 4 jaarraa 5 wajjin jiraachaa turre bareechinee beekna. Garuu wanti ani biyya kana keessatti itti qaana yoo jiraate wanni isaan biyyoota afran dabran kana keessatti nutti raawwatan wantoota haga ammaa biyya kana keessatti bara qabsoo Oromoo keessatti illee hin turredha. Kuni isaan mataan isaanii assaayimentii fokkataa assaayimentii bara aarsaa isaan kaffalchiisu ofirratti dabalan jedheetii yaada. Ammas gama mootummaatiin isanii taajjabbiin ani qabu tokko maalinni isa halkan yaalii ajjeechaa namarratti gaggeessanii ganama maarshii baandiidhaan si ajjabanii si awwaalan kana baay'ee dinqisiifadha. Asumarratti dubbii kee dammaan si qabee sooshaal miidiyaa garaa irratti miidiyaa hawaasaa garaa irratti yeroo agarru kanumaan wal qabatee qoosaan garaa barreeffamee jirayyuu maal jedhu poolisiin Oromiyaa kun gaafuma bara haaraa yookiin ayyaanni wayii jiru maarshaal baandii muka ol darbaa qabuudha moo nama rakkoo akkana raawwate adamsanii qabuudha hojiin isaanii kan jedhullee namoonni tokko sooshaal miidiyaa isaanii irratti yeroo gadi ba'u ni mul'ata. Kana wal qabatee gara xiinxala gama mootummaa sanatti osoo hin darbin qeerroon naannoo ganda haaraa yookiin ganda Gooroo suni cimaadha jedhamee beekama duraanii kaka'umsi isaallee baay'ee gaarii ture. Garuu yeroo ammaa kanarratti immoo miidhaan guddaan kan hammaates namoonnis kan miidhaman naannoo sanatti. Suni humna eessaa dhufeeni maalirraa kan akkasii kun kan uumamuu danda'e humna eessarraa dhufeeni kan isin miidhamtan uummanni naannoo sanatti. Qeerroon kutaa magaalaa ganda haaraa sana keessatti argaman dhuguma qindoomina gaariis qabu hubannoo gaariis qabu. Garuu immoo guyyaa sanis taanaan qeerroo ganda haaraas ta'e qeerroon Oromiyaa guutuu keessatti ba'an lolaaf hin baane yookiin immoo qaama wayii saba wayii amantaa wayii adamsuudhaaf hin baane ajjeecha aktiivistii Jawaar Mohaammed irratti gaggeeffame mormuudhaaf bahanii yeroo ba'an qaamni hidhateeru qaamni hin beekamne wayii poolisii federaalaa wajjin ta'uudhaan qeerrolee mormiidhaaf hiriira ba'an sana addaan kutee akkaataa itti adamsiitu jira. Yeroo tokko odeeffannoon achirraa nu ga'e tokko akka ibsutti gara gubbaa sanaan akkuma beekamu magaalaan Adaamaatii fi naannoo Amaaraa kutaa hawaasa Minjaar jedhamee yaamamu akka walitti daangeffamu beekama. Uummanni bara Oromoota irraa meeshaa waraanaa hiikaa turanitti naannoon Amaaraa sun irraan hiikamne Minjaaris naannoo Amaaraa keessatti argamu akka hidhatanitti jiru. Isaanis dabalatee qaamni hin beekamne kutaa magaalaa sana keessa yeroo dhukaasutu argame. Dhukaasa addaan hin cinne baay'ee akka silaa dhukaasanii nama hedduutu miidhama ture. Achi booda akkamitti gara xumuraatti deemanti sun akkamitti dhaabachuu danda'e?
inni hin dhaabanne. Ammas hin dhaabanne ganaa sitti fufuu danda'a tilmaama jedhu qaba. Maaliif haa ta'u nama duubaa walitti oofanii tasgabbeessuudhaaf yaaluun kuni waan gonkumaa hin dadhabnedha. Bara baraan guyyaa kanatti ka'a, ji'atti ka'a, torbaanii ka'a, guyyaa sadiitti ka'a inni jedhamu beekamu malee guyyaa hundayyuu ka'uu danda'a. Iddoo amma fakkeenyaaf amma tasgabbaa'ee jira jedhama. Kutaa magaalaa garaagaraa keessatti garuu tuufeetti jira. Garuu kanaaf ka'umsi maali jettee adda akka nama tokkotti yookiin immoo akka hubannaa hawaasni keessa jiraattu qabutti ka'umsi isaa maali fakkaata? Wallabbii isa kanaa ani akkanatti fakkaatutti mootummamatti quba yoo qabeerratti salphata. Gama keetiin ka'umsa kanaaf sababii kan ta'u maaliif tariitii namni qabsoo Oromoos hin beekne, namni fedhii Oromoos hin beekne, namni Oromoo irraa milkaa'eera jedhee abdii hin qabne kan yookiin har'a jaartii faarsaa yookiin haadha waggaa hedduu irraa duute faarsaa Oromoon qabsoo kana keessaa guyyaa takka gahee qaba jedhee namni hin dubbanne. Warroota itti wareegaman irra labsee nan ajaa'ibsiisu. Yaa warroota qabsoo kanarratti sumarraanu akkuma aktivistiin keenya fi daayirektarri olaanaan OMN kaasan leengadda jechuudha. Masaraa mootummaa keessatti akkasuma naannolee garaagaraatti yeroo sagaleen isaanii ol ka'ee gaarummaan isaanii dubbatamu kan mul'atu namoota gara biraati yookiin namoota saba keenya irraa adda ta'an qofaadha. Akkuma inni jedhe namoonni amma lubbuun jiran yookiin qabsaa'onni amma nu fuulula dura jiran warroonni nuun deemaa jiran ilma qabu maatii qabu. Warroota osoo maatii isaanii hin argatin osoo hin fuudhin osoo ilman argatin kolaafamanii hafaniif hin faarfamu. Maaliif akkana ta'a jedhameeti dubbiin kun jira waan ta'eef amma hoo qeerroon magaalaa kana akkamitti hubate kana booda dubbii kana akkamitti jijjiiruu barbaada mootummaa kana gorsanii yookiin hubachiisanii akkatti deebi'uu barbaadu moo yaadni isaanii maali akka naannoo ati keessa jiraatutti qeerroon keessa maal madhatee harkaa qaba maal yaada gara fuulduraatti nuti qabsoon eegalle malee hin xumurre warra bilisoomne jedhullee nun bilisoomne qabsoon itti fufa haga masara mootummaatiin ba'utti haga itti milkooynee qabsoo keenya galmaan gahanne walaboomne jettutti itti fufa. Galmi qabsoo kana maali? Galmi qabsoo walabummaadha. Kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota maatii keenya Kemboon Entertainment yeroo hundumaa haala yeroo irratti hundaa'uudhaan wantoota barsiisoo bashannansiisoo aadaa safuu fi seenaa uummata kanaa calaqqisiisan adamsuudhaan al ooluudhaan bakka isaan jiranitti adeemuudhaan akkasuma bakka carraan argame hundatti isin biraan ga'aa kan turre nuti har'as magaalaa Adaamaa naannoo Abbaa Gadaa Resort lakkoofsa lamatti argamnee dargaggoota naannoo sanaa arganneen marii taasisutti jirra. Ammas dargaggeessi tokko na biratti argama. Isaan irraa yaada itti aanuuf fudhannee akkasumatti itti fufna jechuudha. Nu faana tura subscribe gochuu hin irraanfatina like share waliif godha. Duraan dursee bakka kanatti argamtanii yeroo narraa fuudhuuf galatooma isin jedha. Maqaan kan koo Yesuus Baahunda isin jedhama. Toora sooshaal miidiyaatiin maqaan kan beekamu mootii Baraarii kan jedhama. Eenyu? Baraarii koo. Baraarii koo. Okay. Gamanumaan sooshaal miidiyaa isaa irratti Baraarii koo kan jedhu follow gochuudhaan odeeffannoo haaraa guyyaa guyyaatti ba'an bashannansiisoo barsiisoo kan ta'an aartii aadaa afaan Oromoo guddisan isa jalaa argachuu dandeessu yaada keetitti wantoota darban akkamitti akka ka'e maal tokko uumame kaasnee jirra. Ati akka nama tokkotti akka dargaggeessa tokkotti akka naannoo keessanittis maal waliin mari'attanii kana booda hoo maaltu ta'uu qaba uummanni Oromoo haala kamiin of ijaaree gara fuulduraatti adeemuu qabaa jettati. Uummanni Oromoo wal ijaaree tokkummaadhaan waan yeroo dabre ta'e argineeti jirra. Hin ijaaramne qeerroon keenya karaa nagaatiin hiriira ba'ee ture namoonni hidhate kan hidhata qaban namoota nagaaf deeggarsa aktivistii keenya akkasumas daayirektara OMN Jawaar Muhammadiif hiriira ba'an irratti dhukaasa banuu wantoota adda addaa wanta qara qabu fayyadamuun ijoollee qeerroo keenya hedduu miidhanii turanii san irraa barnoota fudhannee nuti qeerroon akkasumas abbootiin qabeenya Oromoo qeerroo lafaa dhufu kana hidhachiisee tokkoomsee tarsiimoodhaan qabsoo keenya karaa bilisummaatitti karaa diimokiraatii walqixxummaa federaala akka guutuu Itoophiyaatitti itti deemnuun wal tokkoomsuu wal ijaaruun barbaachisan. Kan nu barbaachisa. Okay, baay'ee gaariidha. Akka naannoo keessanittis waan amma nutti himte kana irratti akka hojjechaa jirtan abdii guddaa qabna. Akkuma jette namoonni hedduu waan wal hin beeknee fi miidhaan guddaan kan namoota irra gahaa ture.
amma magaalaan Adaamaa kuni kan eenyuuti hanga jechuutti kan nama geessise sababbiin isaa maal sitti fakkaata magaalaa kana keessatti afaan oromoo dubbachuudhaaf hanga sodaachuu tokkotti namoonni wantoota aadaa isaa duudhaa isaa calaqqisiisan yeroo ofirratti uffatanii harka isaanii irratti morma isaanii irratti uffatanii deeman hanga sodaachuu kan geessise kuni sababbiin isaa maal sitti fakkaata dhaaba nu bulchu kana moo mootummaadha moo qaama biraattu as keessa jira moo abbootii qabeenyaa mootummaa magaalaa kanaati moo maal sitti fakkaata? Rakkoon kun akka uumamu kan taasise parsantii guddaa ODP'n harka keessaa qabu. Waajjira ODP keessa ta'anii waajjira bulchiinsaa keessa ta'anii waajjira adda addaa keessa ta'anii qeerroo irratti ijaaraa turan. Akkuma beekamu rakkoo kana kakaasaa akka ture saba uummata naafxanyaa jedhamu. Saba Amaaraa osoo hin ta'in nama naafxanyaa jedhamutuyyuu waan kana kakaasisa. Namni kun immoo waajjira ODP keessa taa'ee asuma magaalaa kana keessa taa'ee qeerroo irratti ijaaranii hidhachiisanii akka aadaan kennan mul'anne akka afaan kennan guddanii taasisaa turan. Gidduma kanaanu dhaggeeffattoonni fi daawwattoonni keenya akka hubattan kan barbaadu. Nafxanyaa jechuun saba Amaaraa, saba Tigree, saba Guraagee miti. Nafxanyaa jechuun warroota sirna gita bittaa sirna nafxanyaa sana keessa turanii fi sirnoota sana warra leellisan, warra sana deebisuudhaaf kaka'an yookiin isaa irratti hawwii qaban. Oromoo keessas jiru warri akkasii, warri afaan Oromoo dubbatu. Waan jechuun of wallaalanii sirna sana deebisuu kan barbaadan jechuudha. Nafxanyaa yeroo jennu namoonni Amaara itti fudhatu namoonni hedduu kun dogongora Amaara qofaa miti. Nafxanyaa keessa sirnoota sana keessatti namoonni darban saba hedduuti. Kanaafuu isin sirna duraan isa nama deebisuu barbaadu. Sirna Haile Sillaasee, sirna Minilik. Sirna Minilik, sirna afaan tokko, aadaa tokko, amantii tokko kan jedhu. Foona abuluu namoota waan akka isan deebisuu waajjira ODP keessa turanii uummata keenya irratti waan akkanaa kakaasaa turan. Okay, qeerroon magaalaa akkan kakaaneef ODP'n qulqullaa'uu qabdi. Qulqullaa'uu qabu. Gama keessaniin dargaggoon qeerroon naannoo keessanii yookiin qeerroon magaalaa Adaamaa dargaggoota magaalaa kanaa kan saba biraa ta'aniif ergaa ni dabarsu maali? Xumura irratti. Dargaggoota saba biraa ta'aniif ergaa nuti dabarsinu akkuma beekamu waggoota 4 darban bara 2013 irraa ka'e qeerroon karaa nagaan hiriira bahee mootummaa wayyaanee mootummaa nama nyaatu mootummaa sirna nyaataa kuffisee ture argaa ture sabni biraa. Ammallee qeerroon isuma sanii qeerroo nagaa qeerroo bilisummaa barbaadu saba kamiifuu jibbaa kan qabne ka jibbaa hin qabne qeerroo diimokiraatawaa barbaadu walqixxummaa barbaadu waan saniif falmata sabni biraa saba Amaaras ta'ee saba Tigrees ta'ee saba kamiyyuu ta'e nu jaalalaan kabajaan wajji buluu barbaanna namoota sirna nafxanyaa san deebisuu barbaadaniif immoo nu bakka laannu saba Amaaraa ta'eetiin sirna san deebisanii namoota keessa jiraatuuf nu bakka laannu waltaanee tokkoomne adeemnu saba biraatiin. Okay, hayyee yaada naa kenniteef baay'ee galateeffadha. Galatoomaa. Amma gara xumuraa irra geenye jirra. Qeerroon tokko as na biratti argama. Isas yaada koo isa xumuraa irraa fuudheen qophii keenya goolabna jechuudha. Hin irraanfatinaa subscribe godhaa, like, share, comment. Rakkoo nuti qabnu dandeettii keenya irratti waan hidhachuu qabnu hanqina nu qabnu nu jajjabeessaa nu lolaa yoo balleessine hin adabamna ni sirreessinaa isin immoo subscribe gochuu hin dagatinaa. Like share waliif godhaa. Egaa yaamichi kiyya kabajjii asitti na argamu keetiif baay'ee galateeffadha. Maqaa keetirraa haa kaanu. Galatoomi maqaan kiyya Usmaan Amiin Jaamaa asuma naannoo Bokkoo Shanan iddoon jireenya kiyya. Okay. Dhimma yeroo irratti wanti deemaa jiru wanti dabraa jiru wama argaa jirru waliin argaa jirra. Lubbuu namaas itti dhabaa jirra. Namni itti miidhamaa jira itti madaa'aa jira. Kanammoo kana kan taasise yeroo kana filannoo uummata Oromoo malee masaraa mootummaa keessa Oromoon gale jennee yeroo abdannutti yeroo eeggannutti ajajni kun irra bakkuma isaan jiranii dhufee aktiivisticha keenya daayirektara OMN Jawaar Muhammad irratti raawwatame hidhamuun qabu ajjeefamuun qabu taateen isirratti taasifamaa jiru kun kana mormuudhaaf baanee warroota kana bahee irratti miidhaan hagana goo kun darbuun lubbuun namaa hedduu dhumuuni baay'ee na gaddisiisa baay'ee natti ulfaataan akka gama kootiitti. Okay, gama kanaan wanta yaada bal'aa kaasaa turree jira. Gaafii mirgaa gaafii diddaa qeerroon kaasee kan ammoo namoonni tokko tokko gara amantaatti jijjiiruudhaaf haalli itti yaalan jira. Gama kanaan maal jettaati? Oromoon amantii tokko miti. Amantii 3-4 keessa jira. Protestaantii, Ortodoksii, Musliimaa waaqeffataa jira. Akkamitti hubattaati? Akka keetitti hoo dargaggoota naannoo kee jiran kasi beekan kan magaalaa kanaatiif dhaamsa maalii dabarsita? Kun har'uma dhageeyyo nuti warroota abboota faawwota keenyarraa amantaaf Oromoon tokko lagaan addan ba'u gaaraan addan ba'u Oromoon tokko ka'an beekun akkan argettillee
kuni warra oromummaan oromoon tokko ta'uu akka hin barbaanne oromoon Akka akka Oromoon tokko hin akka hin taane taane, warra barbaaduudha malee kun nafxanyaa waliin tokko ta'ee sirna nafxanyaa san nurratti deebisuuf akka kalee harma muramuu harki keenya muramuun harka haadhamee baadha kennaa muramuun sirna san warra barbaaduudha. Kuni ammallee immoo ta'uu hin qabu. Kanas mootummaallee nu beekuudha qaba. Sirriitti nu hubachuu qaba. Sirna nafxanyaa san nuti deebisuu hin qabu. Yeroo nuti bilisoomne jennee sa'aatii yeroo nuti bilisoomne jennee amma akkatti Oromoon tokko ta'ee tokkummaadhaan jiraataa jira jennu kanatti eenyu kanatti waan akkanaa mootummaa kennarraa eeguu hin qabnu jedhanii gama kooti. Baay'ee galatoomii si galateeffadha. Atis galatoomii sitti naaf heeruu. Okay, kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin keenya as magaalaa Gadaa lakkoofsa lama riizortii Gadaa lakkoofsa lamarraa isiniif darbaa ture kana fakkaata. Yaada biraatii fi qophii bashannansiisaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti nu tura. Hin irraanfatinaa Kembo Entertainment subscribe godhaa, like, share waliif godhaa. Isin jaalannaa uummata koo. Bye bye.